أبي مو جوار تجعله مالف مالو لي في الدرياتي سبب جوار أبي يمبيني ور بوم يو عشان ما ركفوا لك من قبل جيرتني جالتو تفكر كم جنتو إلمان أورو مو كيوتو بيردي مانكوش هورد أفتن هندي كيسانو اسكي يو so kana fude be sindu fera kama be kama cara raguyana sambata mo onto gara fi komit en gara ga fude bi yo kama ga fude bi esin je chas mbran get na yo kana mona support woro to youtube ya mahara bana tan fa cara base ne ka jaris channel jara all kasi patan gona cara haga nande no tanwa wolbra dabana ya da wolbra na waccu no wonno gudda malaka bi chance on tenge cara so sanifar amma si video fi yo tan cara me ma da si video stay tan ga 50 bi أبي مو جواري جتا جولة ورابدي ترى تينكر برودكشن هم بيتنيني فيلمي أفان أرمو قدوا جت هجرا فيلمي أفان أرمو هنا مو نبأ اللي جالتني في رأيني ترى أكو سمعت ترى وربر برودكشن كيا ده أسرت بيسة تجراني يوتيوب كي كدرا أو وراتي ترى يوتيوب كي راتي بيسة ترى so وانتو تجرا راتين وربر برودكشن يسوي راتلي إم هجتني قالوا أما كسيرة رت هجتن ترى يوتيوب هارا بناتني رانجر روماني ترى इसन हुंडी के सनो चरा डेम थनी आक का यूट्यूब भी खाना सब्सक्राइब तो करता नहीं माल जरा मका यूट्यूब चाकिन असर लाला एल औरो एंटरटेनमेंट जरा अरगार थनी में चरा सो डेम आते इसन हुंडी के सनो चरा औरो एंटरटेनमेंट थी सब्सक्राइब तो कोड़ा सिंह जचा थनी जरा अम मुगाफ डेबी जर इन वराबे जरा या थिंगर में वराबे चरा वंपा यो जथा जरा चरा गाफ डेबी कॉमेडी डांडा अच्छे ड्रेस में डांडे अरगतनी करो यूट्यूब में कुछ हारया YouTube kana subscribe to goda fe chara link jaramo baka description if you want jara lesini kaya baka comment sin jara sini kaya kana number to share na rufe chara yo intai ni kala kana ko besin argartan wal para oro entertainment kelo kana dema subscribe to goda dema ni jalatan amma you video sinda barsa one in office ati wara be chara so kana ko gafi debiye chara tawa samuhan kun ka duga tawa samu tanu jala dera wan jar wara akana matu wan bae isini fiddi wan tata jolen tunya chara so kana bu subscribe to chunde ketina oro entertainment subscribe to goda amma tin tara dema subscribe to goda yo ka won galavarna sinigalera me chara dema ri di man kushille subscribe to goda demena ya chobra lalar tan dema subscribe to goda won ta ketinga baltanka amma kara copy achi wore copy boda wol demena sinje cha ski bam إجا هردوتا في دعوتوتا أورو انترتينمنت channel هراو يوتيوب رتلو فتاويسا اسمعني سني إبسو بربانا أورو انترتينمنت كوبيلي بشنا سيسو بوهارسو أكسمس انترفيو وانغارا سني يسوف كوبيسا هندات أموري جرا كان فيو أورو انترتينمنت وجين تورتين كساناتو جتشا أورو انترتينمنت لينكي سا ديسكريبشن جرا سني كنا سيناتي سبسكرايب غودا كان فو غويا هرا أورو انترتينمنت كوبي غابابا غافي في ديبي كوبيلي تبسمو جرو قباتي رياتي جرا هاغرين تنين كولفو يالنا ninja kana fiyu gar interview kenat sen afonteef sandura garu video kana share like subscribe goda oro entertainment subscribe goda tinchira da bada sinjenna ega makan kenu jedam makan ki terniki to bo jedam Abdus Yasin jedam Ridwan jedam makan ki Abdus Samad jedam Anis Muhammad Zarama Huzaifa jedama ega inni cinatti argamu kun Mubarak Creation jedhama Mubarak Creation jechaan editara Oromo Comedy Center yoo ta'u nama dandeettii cimaa qabudha kanaafuu Oromo Comedy Center seenaatii subscribe godha wantoota hedduu nama bohaarsan dalaguudhaan beekama kanaafuu Oromo Comedy Center subscribe godha ega hordoftoota keenya inni isa nu cina argitan kun Abbaa Boonii Digital Studio yookiin Xaarikii Kadir jedhama akkuma beekamu ogeessa kaameraati ega daawwattoota keenya inni na cinatti argamu kun Zeeshaan Insta jedha YouTube isaanii Niga Amigos subscribe godha gaafii muraasa wayii si qaba Zeeshaan Insta nama ati obboleessa ta'uuf kan obboleessi hin taane eenyu jetta ka ani obboleessa ta'uuf kan inni obboleessa naan taane gonkumaa obboleessi ta'uu hin danda'u waan biraas ta'a malee eessumoo naa ta'e eessuma siin ta'u nama ati obboleessi taatuuf
Inni garuu obboleessiif ta'uu hin danda'u. Obboleessa naaf ta'uu hin danda'u. Haya obboleetti kooti. Nama ati obboleessi taatuuf kan inni obboleessiif hin taane. Nama ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessi hin taane. Abdulkariim. Nama ati obboleessi taatuuf kan inni obboleessiif hin taane. Nama obboleessa ta'uuf kan inni obboleessi hin taane. Diina kiyya. Siif hin galle. Nama ati obboleessi taataaf inni garuu obboleessiif ta'uu hin danda'u. Ana obboleessa taafisa. Yaa'u goddeenya. Hin arganne yaada. Ana obboleessa mee gaaffii irra naa deebi. Ati obboleessa dhugaa taataaf inni garuu obboleessiif hin ta'u waan biraasiif ta'a malee. Yaa'u diina dheessa nama nu tokko kan inni nama. Abbaan kee ijoollee 5 qabaadha. Tokko bahaa, tokko dhihaa, tokko kaabaa, tokko kibbaa, ka shanaffaa eessa jiraadha. Dhiya kaaba. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa, tokko bahaa, tokko dhihaa, tokko kaaba, tokko kibba jiraadha. Ka shanaffaa eessa jira. Ka shanaffaa meera deebiin. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa, tokko kaaba, tokko kibba, tokko bahaa, tokko dhihaa jira. Ka shanaffaa eessa jira jedha. Ka shanaffaa na cinaa jira. Na cinaa jira. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa jennuti. Tokko bahaa, tokko dhihaa, tokko kaaba, tokko kibba jira. Ka shanaffaa eessa jira. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa jennuti. Tokko kaaba, tokko kibba, tokko bahaa, tokko dhihaa jira. Ka shanaffaa eessa jira. Kallattii mafraafan kana keessa jira gaa'isa taa'ee. Kokoomee tokkos jira. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa, tokko bahaa, tokko dhihaa, tokko kaaba, tokko kibba jira. Ka shanaffaa eessa jira. Numa bira jira. Anuma na fakkaata. Abbaan kee ijoollee 5 qaba. Tokko bahaa, tokko dhihaa, tokko kaaba, tokko kibba jira. Ka shanaffaa eessa jira. Qixxee. Hin arganne yaali. Abbaan kee ijoollee meeqa qaba? Ijoollee 5 qaba. Bahaa, dhihaa, kaaba, kibba jiran. Ka shanaffaa eessa jira. Ka shanaffaa abbaa bira jira ka qixxee mara. Abbaan kee ijoollee 5 qaba. Tokko bahaa, tokko dhihaa, tokko kaaba, tokko kibba jira. Kan shanaffaa eessa jira. Abbaan kee ijoollee 5 qaba. Tokko bahaa jira. Tokko kibba jira. Tokko bahaa jira. Tokko dhiyaa jira. Tokko ammoo numaas giddugalaas jirru kana ta'etti. Dinnichi yeroo jalqabaatiif eessatti argama. Dinnichi yeroo jalqabaatiif roobe. Yaali hin arganne. Mbee. Yeroo jalqabaatiif dinnichi eessatti argama. Yeroo jalqabaatiif dinnichi oorruu keessatti argama. Itti dhiyaattee yaali. Yeroo jalqabaatiif dinnichi biyya keessatti argama. Dinnichi yeroo jalqabaatiif eessatti argama. Dinnichi yeroo awwaalaatiif. Yaa'u lafumarratti argama. Yaa'u lafuma keessaa bahaa bakki itti argame hin beekamne agarsiisa. Killeen takka daqiiqaa 3 keessatti yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa keessa bilchaatti. Killeen hin bilchaattu. Jechuun haa jennuti. Daqiiqaa 3 keessa bilchaatti. 5 meeqa keessa bilchaatti. 5 baay'isuu 3 daqiiqaa 15 keessatti. Killeen takka daqiiqaa 3 keessatti yoo bilchaatti killeen 5 daqiiqaa keessa bilchaatti. Baay'isuu 62. Baay'ee maatisiidhaan perfektii waan ta'eef. Argachuu hin dandeenye. Firaakshinii isaa xiqqoo walitti naan dhufne meeqa. Dhakaa daalacha galaana magariisa keessa yoo buufne maal ta'a? Dhakaa daalacha galaana magariisa keessa. Yaa hinjiidha malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Dhakaa daalacha galaana bulee keessa yoo buufne maal ta'a? Dhakaa daalacha galaana bulee keessa yoo buusne maal ta'a jetta? Gaaffii kana deebisuu hin dandeenye Mammadii dabarsee jira. Yaa'u galaanuma ta'a malee waan biraa wanni ta'u hin jiru galaanumaa wal fakkaata jechuudha. Hin argannee yaali. Bishaan waan kallachi waan bifa waan hin qabneef jecha dhakaa yeroo keessa gabbuutti isuma fa'a. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa haa jennuti. Tokko bahaa, dhiyaa, kaabaa fi kibba jiran. Ka shanaffaa eessa jira. Bahaa, dhiyaa, kaabaa fi kibba. Afran ka shanaffaa. Namichi tokko rooba cimaa keessa koofiyyaa yookiin
xilaa waan tokko osoo hin fayyadamin rooba san keessa deeme. Garuu rifeensa isaa roobni tokko iyyuu hin tuqin. Akkamitti? Yaa'u namtichi malaaxaa ta'uu danda'a. Abbaan kee ijoollee 5 qaba haa jennuuti. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Ka shanaffaa isa jira. Shanaffaa ana Ridwaan. Abiyyi moo Jawaartu caala? Jawaartu caala. Akkamitti? Waan Oromoo jaalatuuf waan Oromoo qulqulluu ta'eef. Abiyyi Oromoon jaalatu? Osoo jaalate akka nu godhu. Abbaan kee ijoollee 5 qaba haa jennuuti. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Kan shanaffaa isa jira. Abbaan kee ijoollee 5 qaba. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Kan shanaffaa isa jira. Dhiya jira. Ana ta'a jechuudha. Nama otoo obboleessi taatuuf kan obboleessiif hin taane. Obboleettii. Dinnichi yeroo jalqabaatiif eessatti argame? Lafarratti. Irratti moo? Lafa keessa. Abbaan kee ijoollee 5 qabaa jennu. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Kan shanaffaa isa jira. Kan shanaffaa qixxe. Hin arganne yaali. Mee gaafeera deebi. Abbaan kee ijoollee 5 qaba. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Tokko isa jira. Tokko baa, tokko kaaba, tokko dhiya. Dhagaa daalacha bahara bulee yookiin galaana magariisa keessa yoo bu'e maal ta'a? Jechuun dhakaan. Daalacha galaana magariisa keessa yoo bu'e maal ta'a? Dhakaan daalacha galaana magariisa. Hoomata kan ta'u bu'eera dhakaan dhakamaa jechuun himataa jechuudha. Homaa wanni ta'u hin jiru. Namichi tokko rooba cimaa keessa deemee wantoota akka xilaa, koofiyyaa waan tokkoyyuu osoo hin fayyadamin rooba keessa deeme garuu roobni rifeensa isaa tokkoyyuu hin tuqin maaliif? Pistaala godhatee raamatatti. Waan tokkoyyuu hin fayyadamne wanta rooba irraa dhugu. Roobaan jiru jechuudha cabbiin. Roobaa jira rooba cimaa. Ayyee maal kuduraa rabbiitiin maal goona ree ammaatti caqacaqe. Abbaan kee ijoollee 5 qaba haa jennuuti. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Kan shanaffaa isa jira. Kan shanaffaa manuma jira. Yaali hin arganne. Jira. Jechuun kee? Manuma koo keessa jira jechuun barbaadeeti. Itti dhiyaateerta mee sirriitti deebisi. Mee irra deebi gaaficha. Obboleessi abbaan kee ijoollee 5 qaba. Tokko baa, tokko dhiya, tokko kaaba, tokko kibba jira. Kan shanaffaa hoo eessa jira? Iddoo lafaatiin jira inni. Nama du'a keessatti sirra hafe cidha isaatti dheeta? Nama? Du'a keessatti hafe cidha isaatti dheeta? Cidha isaa isatti dhaqati yaayyuu du'eera. Namichi tokko rooba cimaa keessa wanta rooba ittiin ofirraa dhorku fakkeen akka koofiyyaa, xilaa waan takka osoo hin fayyadamin rooba keessa deema. Garuu rifeensa isaa roobni hin tuqin akkamitti? Gaafiileen kee baay'ee ulfaatanii. Akkamitti osoo roobni xilaa qabatee jiraa? Wanta akka hin fayyadamne. Naalbaata koondishinara garaagaraa dibatuun mala. Nama ati obboleessi taatuuf kan inni obboleessi hin taane. Namni ani obboleessa ta'uuf? Kan inni obboleessi hin taane. Namni ani obboleessa ta'uuf kan inni obboleessa naan taane. Meera deebi. Nama ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessi hin taane. Ani obboleessa obboleettiiti. Dinnichi yeroo jalqabaatiif eessatti argame? Inni Arsii keessatti argame. Inni ammas. Yaaddadheetiin jira. Walaamoo biratti argamee jiru. Nama ati obboleessi taatuuf kan inni obboleessi siif hin taane. Haadha. Ati obboleessi taataaf inni garuu obboleessi siif ta'uu hin danda'u namni sun. Abbaa. Abbaan abbaa keeti ati obboleessi taataaf yaa nama sadii. Namni sun garuu obboleessi siif ta'uu hin danda'u. Obboleessu. Abiyyi moo Jawaartu caalaa jedha maaliif? Abiyyi moo Jawaartu caalaa? Ana Jawaartu caalaa. Abiyyi moo Jawaartu siif caala? Aboo keessa kiyya jira bar Jawaar. Abiyyi immoo dhangaddana dhufe rumaa hin beeku kana. Jawaariif Abiyyiin keessaa kamtu siif caala? Akkamitti ilaalta? Jawaariif Abiyyiin keessaa Jawaartu naa caala. Maaliif? Jawaar jechuun nama Oromoof waan guddaa hojjete nama itti amanu tokko isa jechuudha. Abiyyi moo Jawaartu caala jedha? Gaaffiin gaaffii bareeda. Lachuu bakka jiran irratti gaarii. Jawaarii fi Abiyyiin keessaa kamtu caala jedha? Lachiin iyyuu anaaf tokkuma.
hundumtuu ilmaan abbaa tokkooti waan ta'eef kan balleessin inni gorfanna waan ta'eef namoota akkasitti yaadanillee gorfachuu qabnaan jira. Jawaarii fi Abiyyiin keessaa kamtu caala? Lamaanuu anaaf tokko. Jawaarii fi Abiyyiin keessaa kamtu sii caala? Iddee jawaarii kennamu jawaartu naa caala. Maaliif? Yaa'u jawaarii keessa kenna bakka jawaar waa hunda kenna. Abiyyi moo jawaartu caalaa maaliif? Maaliif maal oliif iddareeti? Sababa jawaar Abiyyi hin beekne bara. Na fakkaate akka kiyyettaani sababa jawaar Abiyyi hin beekne. Ndoomo inni isa qeequ tokko itti arrabsuun ta paarlaamaa handaqiin tokko. Abiyyiin guyyaa san beekama si jedhu achimura opiniyoonu mataan isin beektu malee Abiyyiin ammoo kana beekte lama mata ol fidee bara. So jawaariin beekna jawaartu asiin qabsoo Oromoo kana irraan godhee asiin gahe. So erga dhufeellee Abiyyi waan bareeda dalagee jira. We love both of them garuu jawaarii walitti fiduu hin dandeettu. Jawaarii is better, bigger. Hayi galatoomii Mubaarak Creation galatoomii. Wajjin godhuu keetti. Illee galatoomaa xaawwan isin dalagaa artan kun waan nama gammachiisuudha. Uummanni illee haala kanaan seenee akka subscribe isinii godhu. Aartii Oromoo gama hundaanuu gama YouTube'itiin gama ministirii muuziqaatiin gama maraaniyyuu ol kaasuudhaaf yaaliin uummanni Oromoo taasisaa jiru kun waan nama gammachiisuudha. So support us. Kanuma jechuu barbaade galatoomaa isinis. Egaa hordoftoota Oro Entertainment hunda keessaniif iyyuu qophiin uummata wajjin goonee kana fakkaata. Kanaaf iyyuu Oro Entertainment akkuma yeroo biraas qophiilee kana fakkaataniin kan isinii dhiyeessu waan ta'eef kanaaf iyyuu Oro Entertainment subscribe godhaa. Viidiyoo kanas like share gochuudhaan cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Warroonni yaada qabdan karaa Instagramiitiin kan reflectioniin yaada keessan nuun gahuu dandeettanii. Kana malees Oro Entertainment subscribe godhuudhaan cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Qophiin Oro Entertainment kana qofatti hin dhaabbatu qophiilee koomedii qophiilee hedduu gara fuulduraatti hojjechuudhaaf qophii isaa hundaa xumuree jira. Kanaaf iyyuu haga yeroo biraa qophii haaraa wal agarrutti turtiin keessan nagaa irraa ta'u. Yoo deebi'ee ofeera chaala soo akka isineeti tole abdiin guddaa qaba jawaar irraan biinee bara Abiyyuu kan dhufaa jira ka akka Mubaarak Creation. You know what I'm talking about, nigga. So kanaafuu chaala numarti kennu yoo chaala jawaar irraan ka Abiyyiin beekne malee chaala Abiyyiin dhalate isaatu hin beekan guddate isaallee hin beeku Prime Minister ta'uu isaa bicha beekan isin kareeraame chaala politikaa keessa nu hin barbaadu. Alright, don't give shit. So kanaafuu chaala isin mara keessa nutu akka tole abdii guddaa qaba viidiyoon kun jechaadha akkuma isin jedhe Oro Entertainment deema subscribe to godhaa ijoolleen tun waan nabaa jirtee akkuma isin jedhu chaala fiilmii guddaanis hojjeteera jaalala moo hiyyummaa kan jedhullee fiilmii guddaa hojjetanii jiran jechaadha. So saniif jechaadha YouTube isaanii kan duraanillee akkasuma taa'u akkuma jiru jiraatee garuu kanarra seeraan hojjechuuf karoora jira marii fixatanii jiranii Oro Entertainment deemaatanii subscribe godhaa. Walaa guddisnu nu malee wal malee maal qabna ambuu ta'ufii ilaala ta'ufii eessaan akka gaatu argitanii jirtanii jechaadha. Nullee teena yoo akkanatti waan qabnu wal bira dhaaban yuutuubaroonni biraas jechaadha kan nu caalu guddaa kennas nu baay'isa. Anillee kan anillee xiqqoosi ol guddadhee xiqqoosi isinumaan isin galee raamichaadha. Subscribe ko sorta bageenneera alhamdulillah amma diimaa leegenna amma soddoma leegenna ta soddoma ol jirtan ta 40 jirtan kennallee akkasumatti ka jala jiru ka gubbaa jiru guddisaa ka jala jiru ka xiqqoorra jiru guddisaa illara intoffatena waan marayyoo chaadha sanumatu deemee bakka guddaa gahaa chaadha. So saniif wal tuffachuu disnee walaa kaasnu amma biyya fudhataa irra isin jedheera biyya fudhataa jira. Afaan keenya hojii fudhachuu qabda isin galee raamicha na aarsaa baraan bakka danda'u aarii kana danda'u isin galee. So saniifi galatoomaa ol faadhaa kaameraamaanii keellee dadhabee yarna fakkaatam. So sanii yoo chaadha isin marta keessanuu galatoomaa ol faadhaa torbee gaarii halkan gaarii karaa waan biraatiin walitti deebina isin jechaatiin jechaadha. Galatoomaa peace. What's up? Boom. All set.